أن تكوان كان اللي أجندا قول ديكو يا تكلي رادو بتشوم بربان غربا ساري خنان ندبس غربا ساري خنا ساري ونين رجيري بان نمت اللي ينبو جتشي إني ما لباقي تينا نجير جرا تخيس فيديو خيس أبان في تندين تاني رجع وجدين ديسات بكا باقي يرتي بكا عادتي يرتي صفحات أنا نجيبون ساري نجي سخن سيري مشلا كان ساعتنا دائما غرقودا كان انت تساوي قالوا وإن شاء الله نمني جالك كجيل انت دائما سا قبي أكواني تميديا رد قبي أنا واجا حبيبي أنا كافيه ده وفي الوقت قرن بودام فلو ربي جي أتبر مانتنا نما معلوم ما في رأيه ونما بر صدّار يار صدّار دي فيتوي يار صدّار دي برد تايفا تتاخا نموني يار صدّار تاتنيكا وهي وجدرينا كابو بربادني يوفيد بني غستينو ينو كنا غستي دانه ديسين بوريسينو ينو غلچيتي نينو ليس نصري انو ليس يرمي ساتو سي درو هركتي نصري شريت غراو حمزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بي جوتا برو سي موشي كستا سوار جيم بيكو مالتا بقى نينچي كمي مو بي لالته نينچي كمي بقى امتو مخانا نينچي بقى أمتا كينيا تقال ربي أبا براتي فارسانو حمزة هجي والله نما تقومي تي غلطو مي حمزة نافل له وار کا غیرم کو کلام له وام بره د حاجت او بره د ګرندر بني کړه آدیکا نور وارو صدر رسول الله رب دې ته موت لري افراولت لري او فتو دینجانا کړیا چې خدا ته ونه ما څه ایبالو بلل ته وانا انجرو کوم اته راولو کې نو زیار رب نو مزيبان کوله مچایو جالا کافینته او کوم دبي دیمو او کوم کایلو دې وان څنګه ته زړه کوي چې دا اورو نته حمزة أما لما أجندة قولي فكانا جبوان دكتور مو كوي سكالي تيم كل ما تساعدي فما وانش أصلي ميوت كده يا أصلي براتي كو سكالي وان تيرا uga dubbachu fi ankalesa wan Ahmad dubbachu ture jala tayen dage fadde boda gasti sa rosene yoro gasti sa rosenu ani wonti ansenef akka mata kiyatitti ajanda isa jala jijire wonin dubbachu jiru wan nama dumfati jiru nama dumfa kayni ke sagale hasu jiru kana arka inin hasu ini harka jiru isattu hime jira Hamza ati gize sanachi turte argite jirta namni biralle argani jiran ajanda isa harka jiru daf dufen erga dufe osenen bodatti tiko mata dure isarra wanto tokko irra dubbade waahe argite foundationi waanam argite biya kessa dema jiru foundationi ali birarran dubbachu barbada jede waan sanirra dubbade carra nama ajanda sanif jecha wachitti walgaye fayyadame waan sanirra dubbade achi kessa bae dumarratille argite ertate Hamza warri biratis achi jiran wanti amma argite ati komate komin kanke akuma jirutti jechaan sida qabun isa akuma jirutti ta'e ila amma bakki jirtu amma bakkaati wannati komate jira jechaan na dakkabe katiyet mucaan ka inni jedhaa ture jalqaba irraa siima wanni inni jedhaa ture mucaani laal nuti argite akka oromotitti oromummaa walitti qabna garuu ammootuyyuu ijoollee ganda kennaa jalqaba mucaan kuni duraanin haadha akkanaatitti taphatee ture booda ammoo mucayyoo akkanaatitti taree jedhee haasa'u ture ani wabillaahin siin jedhaan waan inni haasa'u jiru kana takkallee irraan beeku because an garee san hin seenne waan ta'eef quban qabu waan kana jechi kanke akkamii jedhee gaafadhe akkana ijoollee teen akkanatti taphachuu jiranii sirrii miti viidiyoo waraabanii dhungatanii maalii ta'anii jedhee haasa'ee ture waan san irratti argitee dhugaadha wanni gaariin yoon hojjetamne namni argitee boru wal xiqqeessu dhufaa wanni akkasii gaarii miti waan jedhurraa haga tokko anilleen waa jedhee ture booda mucayyoon iyyuu taammati jettutun iyyuu aashaam wanni jettan osseentee irra dubbattee turte isiinis dhufte ana namni na dhorkuu danda'u hin jiru nama jaaladhe irraa namni na hambisuu danda'u tokkollee hin jiru yoo an jaaladhe ati immoo obboleessa kiyyaa yookiin ammoo tuyyuu abbaa kiyyaa miti maaf na dhorkuu dandeetta waa'ee kiyyaatu kaaftee maa dubbatta isaan lamaan iyyuu waliin baanii wal mormuu turan jechuu barbaade kanaaf ilaala ana amma tokkoffaa wannaan jechuu barbaadu dubbii tana adara irra deebi'ee isinitti himuu barbaada
namni tokko dubbii tana fuudhee gandatti akkan galchine waan gandaa akkan goone yoo namni wal tuqee jiraate walimachuun ana akka mataa kiyyaatitti Hamzaa sifi Ahmadiin kawaan kan kee dubbate walitti isin fidee waliin bilbila waliin haasoo hin dandeenye mata karakkoon hin jiru yoo inni waan inni simide waan inni ati himatte san illeen sirrii miti jechi inni jedhe sun illee sirrii miti gise masan iyyuu jecha waan inni darbataa ture jechoota inni darbataa ture ka sirrii hin ta'in ni jira dhugaa lafa jirtu jechuudha garuu ammoo dubbii tana haa gabaabsinu dubbii tana gabaabsa dubbii tana oofnee gara biraatitti hin oofnu yoo rakkoon jiraate walumaan teennee haasofna waan nama dhuunfaa waasii fi nama tokko mucayyoo jidduu jiru mucayyoon si jaalachuu ati mucayyoo jaalachuu kuni waan nu galchuun jiru si galee waan nama tokkollee galchuu miti haa taatu akka mucaan dubbatetti yaada mataa isaa dubbate waan ta'eef atilleen akkasitti waliin dubbachuun dandeenyachuu barbaadeeti galatooma. Amma mee Hamzaa mee ganna buusteree tana mufannoo sirraa qaba. You actually took me down. Sitti aalee jira. Hamza Ankaraa deemaa jira. Ati waan gootu oddaan sodaadha beektaa. Ati intalatee jaalala qabsiifachuu akkuma kubetti itti fufu. Harkanii guyyaa yeroo ifiin laayivii seentu akka namni jalan seene dafii wajjin seeni yeroo sen achi raafuu tenniseen. Abo Asli. What do you mean? Dubbattee qaadee seenee qaadeeti seegu jeeroon tiyya. What the fuck makes you think that, man? You can talk over me, man. Abo kusitti naafaa gaddarbi ufii jaalata. Gaddarbi. Go deemasi. Deemasi kadhattu gabbui. Deemasi kadhattu na jiran dubbattu. Kadhattu na. Akka malee afaan Nongorin salama Hamza mute nongorin gowa arge mute nongorin gowa simarsani jeri mute nongorin nadar bimale mute nongotor Hamza gowa arge usitai sitini Hamza isu usitai mute nongorin mute fucking nongorin stupid mute nongorin sitini mujira gowa ege fonu jarri film tabatu jiran surati taka intalara tabatu jirani lama sirrat tabatu jirani sadi wanni inni gode mucaasuni intalatana dirre gubbar baase akka gatiin si rakshataatu gode lamada egeefatu is khano khuni barno dara egeefatu lamada as khaysa dufani ragudinni isani kijiba si marsani wan dugongora ajaiba sina kunjiran gamala manya tamti ammati taka yo dubbatte kawe timaka bajana ne nama wai ki dubbatte wa ma jira Osatu. Gerti aku walta gerti gede kali cuma dubbatan mo ni jidun sen. Ati kabajan dubbatte itu kejibana saja. Filmnya kayak sekarang aku fabel. Osatu yu. Osatu. Gede asli. Dubbatin dubbatu gede ran dubbatin. Ati kabajan dubbat asli kabajan dubbatte. Ma kan wa wonde. Osatu jere tu yu. Dubbatte halat tula. Ati kabajan kabda duke tabi. Abo Hamza kan buzikan. Mara bagi fiddate. Sare. Anak kami felabeta. Anak habis dubbat dalam toko ni jen. Nam toko ni lena dubbat aja. Lima berak abdani. Hamza. Waduh, ini meba boleh saya. Mana. Wannan fi mebu baka isati. Kaba mungkin tane. Umane ke jala jala toni no baccu kabu. Hamza haji namana ga kan ke hundi ke san yobe to garan bi bacula wallahi. Hamza kai khairo ma ke sajira tira yobe enyu mabartani male. Nama kabaja sotto waske sati. Nama da kabu ya to ko aballe sere jale me rapidula me ki dana me komiti. Khalas baka Naba Ahmadi tur jataru Ahmadi isi hatar rakasiti wai Hamza ra indu batinjeda yodan da ame wala tibida alasa yodan da memo Hamza atwai salamatan dubatin inni lela matawai ke tin dubatin yodan da ame kesan namonni se jataru wala tina ruganu kanu maga babat Hamza kalas kana bodde dubata ide yaduan yo wajan da ba ce مبارك موسى يا لا زيادة كان كبريدا أما لا موسى إنه حمزة بليز أنا أفسي دران لي ولين بينو ربي ولين فيده فيسبوك كانين سيبر سوكان أسي نمبر كان كنا يرجي سي في أحمد يوجر أنا أتو دبتا بليز دبي أنا صدر كان من كات والدك أبو برباچسو أنا وجين دبنا حمزة بقى أنا سي وليناسا أحمد نيلي كنا بود يو إني مكان كان كاسه وان كي تكدبته أنا تو responsibility فرتا
kanaafuu akkuma Mubaarak jedhe dubbii kana asumatti. Ambaran boleeyyan kiyya waan isin eegaluu qabu. Awwaan takka Maka Hamzaan possibility from Sani pula tatangani Afrika. Sabari. bakka an normaala ta'eedhaan ammaa miti waan xixiqqaa ammaa kananiis kan namni waggaa kana guutuu haadha faatee fuuleetti taphate ji'a halkanii guyyaa dalagaa godhatee namni rabbee narraa wallisaa tureehu guyyaa takka gabbeen dubbanne guyyaa takka mee reediin kun hiriyaa kiyyaa saahiba akka kiyyaati dhiiruma akka kiyyaati dheengadda rakkoo ajandaa xiqqaa takka jaartii isaa taa'uu fedhe abbaa fedhe duuba naajee jiraachuu danda'u gabbahanii girisaan itti wanyaan reediin obsuu dadhabee gabbee fudhatti firraa godhe ani waggaa guutuun obsee deemu jira akka dhiiraa tokkotti waan takka waan inni namatti nama afaan takkaa gabbee deebisaa namaa deebisuuf yaalii godheen beeku aslii kanaa wajji teenya guyyaa takka aslii gabbeelee dubbachuun taa'uun jaan hun oola reediin kana nama hundaan waanuma takkaa gabbee dubbachuun taa'uun jaan yooma bakka namatti bu'u galgalaa ganama akka waan abbaan isaanii khana godhe abbaa khani galgala ganama khani khan olii gayyaa mataa gubbanaayee amma keessa qotee kuni dhufee bara Hamzaa irraa osoo dhiichisaa oolee bulee Hamzaan kan takka baata kaasoo isaattiin isa keessa qotee maal inni haasabeeta akka waan gartee na beeku wayii an dhalachuu isaa tokko hin takkaan beekne maal abbaa keetiiti feetaa ijoollee teenya tasi komandoo akkana goota waay Hamza bar arin kan kenu yaani kan kesirri amma lale amma saayimni kan keeti jettu enu reediina amma jettu dubbatee naani uf kabachiisee mi atilleen kanaan booddee uf kabachiisteerta inni maqaa kan kee hin kaasu anamma Ahmadiin achirratti argi malee social media kanarratti argi malee guyyaa tokko hello assalamu alaikum waliin jenneen beenu dhugaatiin jedha wallahi akkuma kan kee asirratti arge isallee asumarratti arge kanaafuyyuu waan jiru hundumaa walumaan dubbanne waan kana anaatuyyuu dhaabaa siin jedha mucaan kun waan inni duraan jechaan sidha qabellee kenni waan inni sidha qabellee walumaan teennee dubbanna humata akka rakkoon hin jiru Hamza hin aariniiti aarii kana keessaa bahi sababa kan keeti amma namni biraa karaa biraatiin deebi'ee wal dhabaa jira waan hin taanetu deemaa jira tanumaatuyyuu ajandaa uuma ergitee tanumaatu ajandaa ta'ee booddee namni wal arrabsa Hamza adara ummatuma bal'aa Hamza ken ifama from sa nimbo bakka dalagaa jira telefoona kana biralleen turre telefoona kan harkaa qaba ifama walid deebine keessan telefoona sigaa from sa afon kuno busy na godu jiran telefoona kan radda walaniiti fayyada booda walid deebine Hamza inshallah mubarak inshallah wal dageenya rahmatiin naganna jira da loode hundi khaysanu ya nabu si Hamza telefoona biran turre Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dubbachuu danda'a jaragen ya rabbi ya dubbadhu Hamza yoo naayam taayeni dubbadha galatoom ulfaat ani ka isin gaafadhu isin warri dhiiraa kun ka gastii seentan araara buusuufi moo girri uumuufi gastii seentan akka aadaa teennatitti dhiirri yeroo gastii seentu dubbii qabbaneessiti malee dubbii hin dhowwiftu isin seentanii Hamzaa duraanuu aarii qabu jala tuuxaniif ibidda gartee yoo inni bobahuu didu yoo inni aaree heddumeessu jala tuqaniifi bakkisanii bobeessanii jechuu TikTokii kanarratti isin warri dhiiraa yeroo gastii nama wal dhabee seentan yoo dandeettan nama sana raarsa yoo kan ammoo gastii nama san cufsiisaa baha Hamza miira keessa jira Hamza gaafii takkaan sii qabu obboleessa kee nami akkasiin jedhe sun abdii daqiiqaa 5 qofaan isinirraa fudhadha nami akkasiin jedhe sun abdii personaalii itti bilbiltee gaafatuu nama dandeettu inni biraa ammoo namni yoo aaru yoo miira keessa seenu waan akkasiisan hin yaadatu takkaffaa inni abbaa ashittiiti tokko lammaffaa inni abbaa haadha faateeti lama wanni inni dubra tanarraa qabu tokkochi hin jiru yoo lafaa fi gosummaa fi ganda taate malee inni dubra tana bakkan bu'u dubra tana kasii kennu isaa miti sitti heerumsiisu isaa miti dubri lamaanuu wal bira yoo si jaalattee sitti heerumtee ati dandeettii isaan fuutee bulfachuudhaa qabaatte eenyumtuu si dhooguu hin danda'u eenyumtuu si dura dhaabbachuu hin danda'u maaliifi gosti gosa walirraa fuutu waan taateef jechuudha kanaafuu obboleessa kiyyaa akkuma duraan obsitee teettu sanitti
akkuma duraan akka dhiiraatitti mudhii hidhattee obsitee onnee dhiiraatiin obsaan guutamtee taa'aa jirtu sanitti ammallee obsii taa'i. Hanganumaan si dhaammadhaa galatoomi ulfaadhu. Girri dhiisa amma waan kana ajandaa gootanii asiif achiin hin deemina. Waan fokkataadha waan akkana uummata ofiifuu ajandaa dhabee yaa rabbi ajandaa nuu fide ajandaa gandaa barbaannaa eessan nama ganda walitti buufna jedhee asirraa mataa halkanii guyyaa oobjuu harka ol qabee du'aayii godhataa jiru rabbiin ta'e tana fidee jidduu buuse jechuudha. Amma warra alhamdulillahi ka rabbi tana nuu fidee jedheetiin sujuuda bu'u jira. Jara keenya tun ajandaan taatu ajandaa biraa barbaaddannaadha. Hangaa keenya waa irra kaa'imee waa nuu bani. Mee baaroo tala warra soddaa san nuu bani takka hanga jafna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahma geeffatte? Geeffadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sila carraan kiyyaa sila amma hangafa dubbatanii. Naamusaan taa'ii dubbadhu kana maanti. Dubbadhu ayyee. Waa beeku garuu ga'a. Eenyu dura seenesa? Sagaleen jira. Ziizoo kenne. Sagaleen jira misoo kan hin da'iku malama adda. Ishee fudhu. Da'iku malama dubbadha. Wanni na dhibe. Takka mucaa kaallee na jaba. Soddaa kenna kanallee na jaba. Mucattiin teenna. Ardaatiin na kenna dhalate baalitti dhalate. Kakaani gataafte nama tokkoon galchu waa'ee mucattiitiin. Takka mucattii waa'ee dhimma sii isiitti firraa dubbata. Wanni an jedhu daarana yaa saba biyyi nu kofle jaahilli nu kofle ulamaayin nu kofalte nu ajabte beekaaf wallaalaan nu kofalte guyyaa maraa maaliif ajandaa walitti baafne maalumaaf karaa walitti saaqnee wanni nuti wal abaaraa ooluuf asirra wal arrabsaa ooluuf maali? Yeroo ammaa kanatti rakkoo ummati keenya kee jiru rakkoo ummata Wallaggaa rakkoo ummata Harargee rakkoo ummata Oromiyaa kutaa 11 keessa rakkootu jira. Yeroo hundumaa maalumaaf ajandaa nutti baaftanii dhuftan billaa aleeka. Maal isan uuma namaatiin yeroo hunda wayita diinni nu nyaatuuf afaan banatee nu nyaatuuf deemu isanitti asirraa ajandaa nutti uumeen nutti fida. Kanaaf yoo dandahame dhimma nama lamaa yoo ta'e Ahmadii fi Hamzaan nama itti matee keessaan fiduu danda'an asirra fidanii nama 2,000 irratti dubbattee achi keessaa immoo ka ajandaa barbaadu ka dalagaa dhabe fudhatee ajandaa kana mana banatee mana bal'isee achirratti nama arrabsaa oola. Maal fuudha qayeetti galchee gaddatti galchee ilmaan afraan qannolleen saayidii fi qabattee ilmaan sii komaandootiin lola banti tasii komaandoolleen asii qabattee ijoollee ajandaa banatte ta afraan qannootit walitti dhukaasa banti diktaa kanarra dhiiroo hanga yoomitti wal salphifna hanga yoomitti wal diqqeessina ajandaa nama lamaati jennee sa'aatii meeqamunu an dalagaa caqafadhee bara amuma dhumatti wallahi ina jabe sa'aatii lamaa olle maali si bari waan kana wanni hagana turuun jaalanne sodda ziidoo qiyasi afaan illee dubbadhe waan kana hagana turuun jaalanne namichi waa lamaan natti oole kale ashaaye obbafadha afita quba qabaanini an quba qaba bar dubbii quba qabna garuu dubbiin tun dubbii as gahuu qabduu miti dubbii as geettullee miti dubbii tana mucaan akkas godhe mi'ee ati yoo inni wallaala ta'e ati wallaala waliin ta'uun qabdu. Kanaafuu wanni nu ammallee an akka ziizootitti wanni an ummata kanaa dhaamu billa aleeka waan itti amantanitti sodaadhaati namni amantii hin qabne hin jiru feetu dhakaa gabbarii feetu muka gabbarii waan feete gabbariiti waan itti amante san na fayyise jettee itti amante billa aleeka ajandaa nutti nuuminaati. Imma kana keessa baane imma ummata Wallaggaa haa dubbannu imma ilmaan Tuulamaa haa dubbannu imma ilmaan Booranaa Gujii haa dubbannu imma ilmaan Baalee Tasii Komaandoo haa dubbannuuti. Ummanni beelaan dhumataa jira ummanni finxaaleeyyiidhaan dhumataa jira hanga yoomi ajandaa walitti baafne nuti asirraa wal nyaanna diinni achi nu nyaata. Kanaafi Hamzaa kenna waan nu gootu si jaalannaa si kabajna intala
kasii kennu sodda kafilatu si tanaa ta'a jettes si waliin haasahaa jirtu mucatti waliin fixadhuuti yoo riskii keessa waliin jiraate nuti jalqaba waan dubbii asumarraa akka qoosaatiif finne akkuma qoosaatitti taphaatitti akkuma gaafa haadha faatee san godhan asumarraa biraankii godhanii akkasumatti taphachaa turre yoo wanni gara sireesitti deemte abboon talte abbaa qabdi haadha qabdi ardaa qabdi gosa qabdi kanaafi gosaan gaattee hin gaafattaati waan gootu ammuma ol seensisiitii namuma odeessu kana gaccabsuufi ajandaan akka nutti nuumamne asitti illee waan dubbatte haa dubbattu atillee sa'aatii ammaa kanarraa qabiti mana kana cufii bahiiti lammatan dubbatiin responsibility ati fitattee kaatee akkami mana kana cufee jechuun dubbanne ganaadha. Gaafii qabna mee gaafii qabna. Gaafii qabna mana kana cufee jechuun maal jechuudha. Yeroo teenya Hamza garuu ati wanni kuni sirrii miti Hamza yeroo teenya mee no wanna Hamza amma nama kabaje Hamza nama kabaje amma gumeka ganna buste Hamza gumeka ganna buste Hamza yaada kennadha namni hundi nama tokko wallaggeeffadha maqaa Jawaar siyaasaat keessatti illee maqaa Jawaar kaaftu malee sinto waa'ee nama hon dhabe keessatti maqaa Jawaar maal siyaa godhu barbaadde amma fokus godhe dubbiratti Jawaar dhiisiti fokus godhe amma waa'ee Jawaar dhiisiti waa'ee Jawaar dhiisiti Jawaar akka maarsi godhu waa'ee Jawaar dhiisi soddaa waa'ee Jawaar dhiisi soddaa taanee jira agardaas soddaa taanee obsine jirra wanni ati Jawaarin sababatte ilmaasii komaandoo arrabsuuf deemte yeroo mara ilmaasii Zizo xiqqoo dhaabu Zizo na Zizo suuta jee miira soddaa suuta jee miira keessa bee soddaa miira keessa bee no harargee mootanii jirtan dubartiin jaalala harargee mootee jirti guduraatii fi duraan arsii jechaa turtanii amma harargee mootee jaalala harargee mootee jirti moonee jirra hararra jalqabnee dhiirti harargee mootee jirti dubartii ati lammata maqaa Jawaartu girgiri carraa olii ati Zizo daqiiqaa kan dhaabbatu mee yaada kennanna no ila maadi maal seetan La lama inni gabboye mi abarra fya gabboye miti. La zizo maal gochuu qawween malee Jawaar hariyyaa isaati miti bakka inni oole in ooluuti bakka inni itti sakkare mana farshaanaa dhaqee hin sakkaruuti maal gochuu maqaa Jawaar kaas yeroo hundaa siyaasa fayyadamu daqiiqaa gabbuse bar isa gabbuse nurra gabbuse baka ayyee Zizo dhaabbatu yeroo takka miira keessaa bahis suuta wallaggeeffachaa Zizo keenya naariin atiisi carraa nu kenna eenyu dubbachu deema loodee dha momaadi loodeen dubbatu loodeen na dura seene no carraa nu kenna rahma maal lamerran deebino su astennu uga rabbi isin gabbuusuu barbaada lama irran deebiini maal jechu ani dubartiidha dabadhu na kabajina dhageeffadhu waan ansin jedhu yoo isin no si kabanye bar carraa seene walaa dhageeffannu karaa hundi keenyaayyuu waan nuti dhagaame dubbachuuf deemna akka dhiiraatitti dubbadha gaafa carraa nuuf kenne rahimaa teenya akka daa'imaatti walitti wacinaati suuta akka dhiiraatitti dubbadha ol dhageeffachaa waliin hin lolina akka ijoollee xixiqqoo deekeera keessa jirtumaa waliin wajjanii maqaa dhiiraa balleessita na'uusu billa. ayyee loodee kiyya dubbadhu. ayyee soddaa kenna atu gurbaa jaalalti qabdee jara isin soddaan hun jedhe osoo soddummaa obboleeso soddummaan akkanaa miti ganaa bidilibsi uffanna alumee maalonni jechuu barbaadu ganatuma walfaadha horas keessa jirtanii ajandaan samoona kanan turre ajandaa haarawatu gadi ba'ee arrabmoo jechuudha ani onni jechuu barbaadu baay'ee keessa deemuun barbaadu warroota immoo as keessa seenanii sabaaf saba gandaaf ganda walitti buusuudhaaf carraaqqii akkasii yoo godhamtaate gadi buuse akkanumatti galatoon ulfaadhu ani amma loon isin jedhu Oromooti Zizo waan mara keessa deemee jira irra deemuun barbaadu ajandaa hedduu qabna akka sabaatitti jechuudha waan san irratti ati xiyyeeffannu Hamzaa ko waa hedduutu jira guyyaan kun immoo har'arraa qabee jechuudha guyyaa Hacaaluu Hundeessaa goota keenyatti yaadannuudha guyyaa 4-5 kana jechuudha hundi keessanuu profaayilii Hacaaluu kennaa
goota kennaa godhadhaati guyyaa 22 ranga 29 sagantaa isaati jechuudha. Sagantaa achee kenniti yaadannuudha. Waan biraa keessa gandaa fi maalii keessa deemnetiin wal lolluuf walitti iyyinu kana keessa haa baanu. Na dhagaa jirtuun? Dubbatu sadaqa jirraa loode. Kanaafuu okay, rabbi sodaadhaati. Waa hedduun nu jira akka sabaaritti miidiyaa kanarraa bannee jirra. Namuu manuma banateeti wal arrabsuu walocuu kanatti deemee jira. Warra nafxanyaan itti jirtu agartanii seenaa Oromoo borcuu waan adda addaa keessa seenanii Oromoo maqaa balleessuurra jiranii uummanni Oromoo manatti galee jira. Kan jirullee immoo geemimaaf waan adda addaatitti jirra. Samoonii kana miidiyaan banaa'ee jira. Kanaafuu waan kana dhiisaati gara saba keessanii sagalee ta'uuf saba keessaniif gara na deebi'aa isin jedha. Asumaan dhaamsa Haacaaluu Hundeessaa goota kennaa akka banyu guyyaa 2-3 kana profaayilii jiradha. Galatuma Hamzaa kenna sodaadha. Kootu sirnaan nuti kootu sii kenna intala. Waa hedduu qabna. Isi koomandoo kanaaf rakkina qabnu isin jaalannan Oromoo hundaan jaalanna. Kanaafuu seeraan kootu nutti adaadaa eessuma abbaa obboleessa gosa uffisiiti kootu nuti dibsi nutti bahe. Suufaan nuti kootu sii kenna intalli gurguddaa jechuudha. Galatuma ulfaadhaa. Ajandaa barbaada namni kenna. Ajandaa samoon hin jiru kanumaaf baay'atee dhufa. Galatuma ulfaadhaa hundi keessanuu irras keessirtan. Thank you, Hamza. Namni martuu waa dubbate callisee beekamaan dhaggeeffachuu jira. Atiin kana waan dubbatanii jiramoo mallee nama maraafuyyuu kabaja. Anilleen dubbadhu gaa argan seeneefu numan dubbadhaa dubartii Rahmaa Maree nama biraas keessatti nagarre. Haa dubbadhu. Qoy maadii si dura jira kiyyaa si dura jira hin dubbanne isaanii haa dubbatanii qoy. Ayyaa. Ish. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Samsaaka. Akkuma laaltee gartuu kana nagaa jirtaati. Alhamdulillah.